Akka nafaana jiraachuu diddee ani shaantaa kiyyaa fudhadhee maatii kiyyaa biran deema. Ati immoo as keessaa jiraadhu. Dhufees hin jeequ. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan na jabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa anis YouTube irraa suuta ejjaan jira jechuudha. Haalonni naaf hin mijanne waayifisa akkan hin qabne ni beektu waan ta'eef na jajjabeessaa isiniin jedha lammii koo qaalee qimamuchii mana madaame isiniin jecha. Egaa Ermeelaan akka jechaa jirtutti kaameraadhaan halasii waan baay'ee Abiraamiin faana haasawweetu ture. Haa ta'uyyuu malee yeroo darbes immoo waliidhaan jiraannaa qubaa kee hin jiraatin yookiin immoo haala siif hin mijanne keessaa jedheeniin ture. Innis mana ho'aa ta'ee jireenya ho'aa ta'ee jiraachuu eegalee har'a garuu hoteela keessaa tankaraattataatu jira. Isa kanaafiyyuu akka inni immoo ittiin tolle akka isaan dabbaru hin barbaadu. Gammadee akka inni jiraatu kan ani barbaadu. Isa kanaafiyyuu ani yaada tokko qabadheetu jira. Yaada sanaas immoo itti mari'adheera. Amma garuu waan inni kaameraan haala tole naan hin jenneefi har'a qabadheetu dhufee jira jettee jechuudha. Egaa yeroo kana keessatti Abiraam hin dhufee gaafa Abiraam dhufu baay'ee bareeddeetu jirta. Qamisii kee jaaladheetu jira. Shittoon keellee baay'ee hurgaa. Kani inni jechaa ture footoonis immoo baay'ee bareedaadha. Egaa footoo isaa mana keessa keeyyatteetu jirti jechuudha waliin isa ka'anii. Hanga kanaatti garuu ani dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin sammuu qabdu tokko dubartiin boruudhaanii akkuma dubartii ishii kaleessa sana jiraachuun barbaada jettee ilma dhiiraa wajjinidhaanii kaayyeeffattee jireenyatti galuudhaaf jettu hanga kanatti adeemteedhe yaaduhaanii. Egaa murtoo isaanii fi karoora isaanii isaantu beeka. Haa ta'uyyuu malee ani yaada tokko kan si waame waan baay'ee siin jedheetu jira. Isa kanaafis immoo akka ati mana barbaaddee hin arganne beekaa. Abeel fa'iin Buruuk fa'iin natti himaniiru. Ani mana keessa nan ba'a maatii koo bira nan dhaqaa. Ati akka as keessa jiraattu kan ani barbaadu. Waan siin jedhu kan ammoo siraan akka na dhaggeeffattu kan ani fedhu. Waliin jiraannaa jennaan kutoonni jiru asitti galeennaan lakki jette. Isa kanaaf hoteela keessa immoo alga malee wanti jiru hin jiru. Soofaan illee hin jiru. Hundumtiyyuu hin jiru. Isa kanaaf mana keessa ooluun sin arraasisne wayii. Ani immoo isa kanaaf nan ba'a. Nyaata mana keessaa hawwiteetta yoo ta'eera ta'e. Fooliin mana keessaa, dibaabni mana keessaa yoo si kayeelchiseera ta'e, buna dhuguun waan baay'ee jettee jechuudha. Yeroo kanatti inni maal jechaatu jirta? Maal haasawaatu jirta? Ati waan nama dhiphisudha kan haasoftu malee waan nama gammachiisuun hin haasoftu. Isa kanaafiyyuu ani morma kootu na cita malee nan du'a malee ani as keessa hin jiraadhu. As keessa hin barbaadu mana kana keessaa. Isa kanaafiyyuu hin fedhu. Yoo akkana ta'eera ta'e yeroo lammataaf mana kana hin ga'u. Aniyyuu nama miti. Maal jechuu barbaadetta? Akkamittis na yaadde? An nama yaadu miti moo? Waanuma ofii keetii jette. Waanuma ofii keetii yaadde qofaa kan yaaddu. Ani yaaduu hin danda'u. Ofii keetii fiddee akkas ta'uu qaba akkana ta'uu qaba niti jettu maalidha jedheen jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaafi. Amma karoorri ishii maal akka ta'e isinii galeera. Wajjiniin jiraannaa jennaan hin didee. Jechuun kaameraan alas akkuma jette egaa waliin jiraan namaan rakkoo qaba jettee waan baay'ee akka jetteeni ofishiitiif iyyuu dubbatteetti isaas fudhachuu hin didee. Kanaaf malli maalidha yoo nani mana kana keessaa baheera ta'e yoo inni mana kana keessatti galee waan hunduma isaa meeshaa isaa fudhatee as seeneera ta'e ani immoo dubarraan dhufeen itti galaa waliidhaan jiraannaadha karoorri ishii jechuudha. Maaliif ija jaalalaan ilaalaa jirti, jaalatteetu jirti, argachuu barbaaddeetti, waliin jiraachuu feeteetti. Yeroo safaan haasoftu illee jechuudha yaada koo maaliif hin hubanne
maalidhaafi ani mee dubartiidha wanti baay'een natti dhagahama. Ani si gammachiisuuf si faana ta'uudhaafi bu'aa baay'een ba'aa jira. Randa baay'een ba'aa jira. Ifa magaa gidduudhaan nama aman jechuudha. Egaa karoora ishee kana ture jechuudha. Innis immoo lakkiin barbaachisu wanti akkanaa kan inni jechaanii ture. Mana immoo Finfinnee keessatti guyyaa 3 guyyaa 2 barbaachisu hin dirqamadha. Kutaa sanas immoo yookiin immoo mana nani barbaadaa turesi argineeru. Biroogii fi Abeelee wajjiniidhaan argineerra. Garuu immoo mana nani barbaadu miti. Isa kanaaf dallaalaan hin barbaada. Suuta'ee itti kan inni barbaadu yoo ta'e mi'as immoo ajachiifadheera wanta ta'eefi hanga kana wanta nama dhiphisu tokkollee hin jiru. Garuu immoo inni ati anas keessaa bahee inni atas keessatti galii inni itti jettu immoo anaafi fudhatama miti. Kana iyyaadiini. Kun hundumtuu garuu na yaaduu keeraatiin kan ka'edha. Yeroo hammaa kana immoo namni kamiyyuu mana keessaa siifan ba'a ati kootuuti mana kana keessatti gali kan jedhu hin jiru. Ati immoo sana yaaddurraatiin kan ka'edha. Kan inni jechaanii ture jechuudha. Egaa Abiraamii ammayyuu ta'eera taanaanii jireenya isaa Ruutaa faana itti fufuu hin barbaada. Maaliif jennaan argitaniittu ganniin akkatti ishiin haasofsiisaa turte yeroo darbeefis illee dhiifama gaafate isa Roobeel faana hattuudha carqii mucaakooti paantii mucaakooti geeddaris inni jedheen jechuudha. Balleessaa ta'uu koo nan beekaa simmeetii keessa leenanii akkasumas illee mucaan suni sammuunsa fageessee yaadu. Inni Ruutaa faana gargar na baasuudhaaf akkasumallee mucaa korra na fageessuudhaaf kan jedhu irraatidhaan kan ka'edha. Ruutaatti immoo gaarii koo hin odeessu gaarii koo itti enimu jechaanii kan ture dhagaa'ii. Roobeel immoo jalqabumaa kaasees rakkina guddaa qaba. Haa ta'u malee immoo dhiifamas gaafateera. Ammas immoo daayispooraatti heerumuu qabdi jedhee egaa daayispooraa barbaadaafitu ni jira jechuudha. Roobeelii kana irraatiin kan ka'e gaa'ii Abiraam keessa isaatti qimii qabateetu ni jira. Garuu immoo Ruutaa faana immoo walitti deebi'ee jiraachuudhaafis immoo abdiin keessa isaa ni jira. Namni immoo gaa'ela isaatti yookiin immoo mana isaa dhala isaatti deebi'uudhaaf immoo tattaafatus immoo haala kanaadhaan miti. Ruutaanii amala koo hin beektis jedheera. Waan na barbaachisu waan na jibbisiisu tokkodhaan ni beekti. Garuu immoo na qabuu dandeessi ofitti na siisuu na deebisuus hin dandeessi akka jechaa jirutti jechuudha yaadni isaayi. Garuu immoo akka Ruutaan isaadhaanii deebistuttis miti kan inni agarsiisaa jiru. Bichaa waan baay'eetu jalaa wal dhayeetu jira jechuudha. Wallaalummaa isaas ta'uu danda'a akkasumas illee fageessee yaaduu dhabuu isaas danda'a. Garraamummaa isaas ta'uu danda'a. Dubartiin kunis immoo waan baay'ee yaalteetti mana ishee jijjiiruudhaaf yookiin immoo mana isheetti gaa'ela ishee wajjin jiraachuudhaaf ammallee Ruutaa yoo argitanitu ta'e Ruutaanii las jettee jechuudha qabbanooftee waan hundumayyuu haasawaatu kan ishiin jirtu hin barbaaddi ishiinillee gaa'ela kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hin barbaaddi. Egaa Hermeellaanii waa'ee shittoo ishiitii waa'ee uffannaa ishiitii kana haasawaa ture. Situ dide malee shittoo kana faana hin jiraatta jedhee hani yaadaan ture jennaani shittoo yoon barbaade bitee hin dibadhu kan inni jechaa ture. Kanarraatidhaan kan ka'e immoo na hammadhu naamna jettee turte jechuudha. Gaannis hammateetoo jira jechuudha. Surris immoo mana keessa jira jechuudha. Nama dhiba dhugaa dubbachuudhaaf maatiin Abiraam jechuudha du'uma lubbuu keenyaati maleedha. Abirahaami Hermeeluma faana hin jiraatu jedhanii dubbachaa ni jiru. Buziyyeen argitaniitu jirtu akka isheen Ruutaadhaan jajjabeessaa jirtu Ruutaa faana taatee jechuudha. Obboleessa isheerra osoo hin dubbatiin waa'ee tokko bakka ija tokkodhaan ilaaltee jechuudha. Gaa'ela isaanii kana sirreessuudhaaf Ruutaa wajjiniin ta'uudhaaf yaada garaa isaaniillee haasa'uudhaaf illee wajjiniin bulaniillee yookiin immoo bakka saatii dheeraa kenniteefillee wajjiniin haasa'uudhaaf ani ishiidhaan jechuudha baay'ee tokkoon ishee dinqisiifadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yeroo akkattidhaan inni mee jette inni mee akka gadi ba'u kan taasifamee fi Abeelidhaan yeroo darbe qoftoon jedhe yookiin immoo of qabee akka jiraatuufi malee akka inni dubartii faana ta'uufi miti jetteen jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanadhaan dinqisiifamuudha kan isheen qabdu jechuudha. Ruutaanis immoo kan manaa gadi sabaafteef isum qortee salaaluudhaaf ammas jechuudha. Maaliif eessa raqalaata of qabee taa'amu
of qabee gaa'ela isaa kanatti hin deebi'amu maal godha laata jechuudha. Hojii isaa ilaaluudhaaf jettee Abiraamidhaan gadi baaste malee dhuguma garaarraa kutattee miti. Maatii faana walii galanii buziyyeen fa'ii kun odeessaa jirti. Akka ishii fanallee haasawaa turanii kootu deebi'i gara manaatti illee akka jedhanii ishiillee dubbachaa jirti jechuudha. Kana hundumattiyyuu jechuudha. Hoo dheedhee bishaan itti naqeenni maal fidu kan jedhan jechuudha. Jalqaba immoo Abiraamii akkatti inni yaadu Ruutaanii ani ishii malee akkan hin jiraannetti akkan hojjechuu hin dandeenyetti kan ishiin na yaaddu jedhe. Eenyuun jedhee ganniidhaan jedhe jechuudha. Achi ishiin immoo Ruutaanis hojjettee jiraachuu hin dandeessi, atis hojjettee jiraachuu hin dandeessa. Akkasittidhaan miti. Amma eetoodha wantichi beektu Abrahaamii Ruutaan qabdee ofitti naa deebistuudha. Ruutaan immoo Abiraam sirratee iddootti deebi'ee ofii isaatii dhiifama na gaafatee manatti haa deebi'uudha jechuudha wantichi. Har'a Ruutaanii yoo dhiifama gaafatte jechuudha. Balleessaa isaa irratti iyyuu dhiifama gaafatte yoo ofitti deebisteetti ta'e balleessaa isaa hin barre waan ta'eef homaayyuu balleessaa hin qabu jechaa jira wanti ta'eefi boru bahee wanti kana hin gooneef hin jiru. Isa biraanis immoo dubartii kana ofirraan kunne hiriyoota isaa ofirraan kunne isa biraan gaafa manatti hin deebitaa namni iddoo kee ga'u hin jiru namni si jeequ hin jiru jedhee Abiraam dubbachaa ture sana akkasittiin kan walii galanii dhufte Ruutaanii har'allee Ruutaarraa wanti dhaabbatan hin jiran obboloonni hiriyoonni isaa jechuudha. Abeelis haa ta'u Borookaas haa ta'u jechuudha. Irra caala akka ishiin aartu irra caala akka ishiin gubattu haaloo ishii bahuudhaaf jecha suura hojjechiisanii kennaniifitu jiru jechuudha. Suura hojjechiisanii maa kennaniifi miti haala guddina isaatii ilaalaa. Haala akkaataa isaatii ilaalaa. Suura akkamii akka hojjechiisan ilaalaa. Kun immoo jechuudha gaariidha jennee hin yaannu. Dhumarratti garuu Abiraam hin dide jechuudha. Taphachiisuu barbaade, ammachuu barbaade, ofitti qabuu barbaade. Ani yeroo na barbaachisetti nan dhufa malee yeroo na barbaachisetti bunas yoo ta'e dhufeen dhuga malee ani mana kana keessatti hin galu. Kan inni jedheeni sarratanyaan jirti mana sii qulqulleesseera wanti si dhufu tokkollee hin jiru. Jechaanii turte waa baay'ee wakabaa turte sana hundumayyuu wakabdusi maal jettusi Abiraam garuu tole hin jenne jechuudha. Tole hin jenne kuni haadha manaa bira ga'ee baay'ee tokkodhaani inaarsa jechuudha. Baay'ee tokko inaarsa. Ruutaanis immoo yaada maatis hin cabsitu. Gaalli kun immoo hin jigu akkattiin. Dhugaan siniin jedha akkattiin hin jigu. Maatiin Ruutaa saaraniiru. Maatiin Abiraamis haraniiru simmeetii guddaa keessa galaniiru jechuudha. Gaafa kaanitti ilaalanii gaafa dadhaban hundi isaaniiyyuu hin ka'u. Ganaadha jechuudha. Malee haala jiru, yaada jiru teessisanii walii galchanii mariisisaniitu sana booda yoo adda bahus ta'e adda bahu malee Abiraamii fi Ruutaanii haaluma amma jiran kanaan adda bahuun hin yaadamu jechuudha. Galee hin yaadamu. Wanti maatiin sirreessan ni jiru. Yoomna isaanii tolte. Abiraam immoo hin barbaada. Yeroo baay'ee namni gaafa dhaqee gaafatu maal jedha Abiraamii ishiidha jedha. Kaleessa illee maal jechaa ture ani bakka waan hin godheera waan ta'eef homaayyuu gochuu hin danda'u. Anii fi ishiin gargar hin baanu yookiin immoo mucaan keenya haadhaa fi abbaan addan guddatu. Walumaan guddifnaa anis jira ishiinis jira. Jaalala abbaas jaalala haadhaas argeeti jechaa ture jechuudha. Garuu immoo egaa hin sirraanne abbaa ta'e akka guddisuutti hin jiru. Sakaan isin jechuun jaaladha guddaan jaaladha eebbifama shaaluu.